اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلاما أكم ناجرتن فيا نجيا بكجرتنتي نجيني إسني فاته جتشارا إن شاء الله بلي فداتها walirraasisiiqaa akka gaariitti ulfadha inshaallah. sagantaa teenya rasuulli alayhi salaatu wasalaam waa shan saamadhu waa shan duratti nuun ja'anii nu dhaaman san takka qofarraa dubbannee sagantaa mudurarratti arraan tana afreenu inshaallah waan shanan rasuulli alayhi salaatu wasalaam saamadhu osoo wanni shan sitti dhuftee hojiiwwan tana dalaguu sin dhorkine duratti jechuu. rasuulli sallallahu alayhi wasallam akkuma hadiisa amma dura nu dabre keessatti اغتنم خمسا قبل خمس جان سامد واشن اندرا تأمدر رادوباني درجة قماتي خيستي وان خيري بوروسيك أبو وصو دلومتي ستنفنا الرافاية دمير أولي دوبان دو بلين سلاما أران تنمو واني بالإسني ولي دوبانو وأفرين أسي أرمان قديتي هفتي سنججو خيسافو مال جي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك جي رسول الله عليه الصلاة والسلام. du'atee dura osoo duutii sittin dhufne osoo guyyaan sheenaa sittin dhufne osoo guyyaa waa dalagachuun waa sossoosuun addunyaa tana keessa gaddeebitee waa takka ati salaatuu hin dandeenye soomanuu hin dandeenye waa hajji godhuu hin dandeenye guyyaan akkasii osoo sittin dhufne guyyaan galmeen ta'e hin cufamin osoo sun sittin dhufne duratti arra osoo lubbuudhaan jirtu osoo ruuhiin si keessa jirtu osoo dandeettii qabdu arraan tana salaata rabbii salaatu waajibaata rabbii dirqama rabbiin sirratti godhuu خنا كهجي خنا كسومنا خنا كزكاة بافتشو خيودن ديسي قرتي وان ربين سبحانه وتعالى حلال سيقولي هند دلقو خيست حرام نيسي را رورك را ركمو خيست حلالي في حرام برتشو خيستي حرام مالي حلال مالي مالتو شرعنا رافدا وان خنا دبتشو ندندا وان خنا قوون ندندا وان جو أرانتنا برد وسو قرتي ويان آتي واتك برتشو اللي هيرين كمان ستين أفنيجو. دوبا رسول الله عليه الصلاة والسلام خبراء مسمى الجن وصحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك يجون فياتي ترى أرانتنا سامد وفياتي ترى أرانتنا قودا إسي الرابو فرد يجو فيان نما قرتل أكب ساتيتو بيخوان فيان إسنتات مالف أرى أسو فياك أبدو وان هندليني بورو قرتي إغر أكب ساتيبوتا هاون غابو وان سنفشينون أكن أسوته أكن أنقرأ osoo arra fayyaa qabadhe halkan kananii salaata osoo fayyaa qabadhe arraan tana hajji dhaqeetiin godha osoo guyyaan hin da'amne arraan tana dandeettii yoo rabbi sii kenne qabeenya qabduun hajjis dhaqi dirqama sirra jirus waajibaata gaggeessi masgida tiifadhu hawaasa kee tiifadhu rakkataa kee gargaari humna qabdu tanaan fayyaa qabdu tanaan gartee ibaadaa rabbii barachuu barsiisuu waan dandeessuun waan khayrii sii qabu maaliif doktorummaan tane maaliif waanuma feetee hin taane waan maadaama ati ibaadaa jetteetti niyyattee niyyaa qulqulluudhaan fayyaa iimaanaatiin gartee yoonii fi waan san hojjettu taate karaa islaamummaan sirraa jaalattuun karaa shari'aan islaamaa karaa sii gootin yoo hojjettu taate rabbiin ikhlaasa yoo qabaatte galata irratti sii galcha yoo qulqullinni qalbii si keessa jiraate jechuudha. duba rasuulli alayhi salaatu wasalaam maal jedhan ammas waghinaaka qabla faqrika jaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam durummaa ta'e tanarraa qabeenya qabdu kanarraa osoo miskiinummaa sittiin dhufne arraan tana aanaa keetiin maxxanfadhu rakkataa keetiin gargaari beelawaa keetiin nyaachisi gargaarsa adda addaa waan tajaajila bakka bishaanii taate karaa baasuu taate waan hawaasa fayyadu waan ummata fayyadu waan namni beeladaa fayyadu bineensa fayyadu waan bu'aa adda addaa khayrii adda addaa tana hunda rasuulli alayhi salaatu wasalaam osoonii fi qabeenyi sittin dhufne arraan tana qabeenya rabbi yoo sii kennee sii laaffisee waan lubbuu teetiin jiraachistu bira dabartee yoonii fi khawaa godhuu dandeessu taate guyyaan gartee osoo silaa godhe sheenaan aboo silaa maallaqa qabaadhe irraa akkanaan godha bar akkanattiin hawaasa kiyya to'adhaani akkasittiin rakkataa kiyyaan gargaaran jechuun sheenaan akkasii osoo sittin dhufne sun haasa'uu qofa taati. arraan tan osoo qabdu osoo dandeessuu osoo itti gartee dandeettii wanni si dhorkaa hin jirretti arraan tana ittiin dalagi yoo boruu dhabdeellee rabbiin
dalagu turte akkuma nama qabutti dalagaa turetti rabbiin ajriilee si qora jechuudha. Kanaafuu inshallah arraan tanagaa waan qabdurraa waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala si laaffiserra hin qusatini rakkataa kee gargaari keessaafuu ni gartan obboleeyyan keenya kan biyya adda addaa keessa rakkachaa jiru narraa lakkaawi karaa gartee baqattoota biyya adda addaa keessa jiru kan gartee nam takka quban qabne obboleeyyan akhiraa keessan obboleeyyan ummata lammii keenya ummata gartee adda addaa rakkataa hunda gartee abol osoo hin jenne rakkataa beetu hunda kan beenillee yoo taate hawaasa kee gargaaruudhaaf akkasumatti masgida jaaruu akkasumatti bakka barumsa gartee ummata keetiif faayidaa sii qabu waan adda addaa khairii adda addaa tanarratti gartee qooda fudhadhu inshallah. Maaliif rabbiin wanumaa si kenneefuu si mokkiruu fi yoo aanaa keetiin maxxanfanne faamilii keetiin ummata adda addaatiin hin tohonne irraa gaafatamtaa beeki bilaashitti rabbiin sittin kennee jechuudha. تبراغا وفراغك قبل شغلك يا رسول عليه الصلاة والسلام أرانتنا يروك عبد الرا فيدلو أصوني في بيزي هنتانت أصوني في وني سي هوا سان دفنت أصوني في وني أكملي غرتي من ربي أفو خاتي غرتي أترانتنا وان أدى حجي أقوتي وان خيري أدى دلقو داف بيزي سنغونتي أرانتنا برسيسي بورو غرتي وني غرتي بيزي قدال نيو دفته چو ربي سبحانه وتعالى بيزي تيسن برخا خيسا خاي اكومتاتي تو ان شاء الله ربي سيلا فيسا ارانتنا وسو يرو قبدو وسو غرتي خاتي برچو دنيس وسو خاتي خيري ادد دلغو دنيس وسوني في غرتي خيسافو اما غرتي وسو هنفو اندورا وسوني في اماس هاجنو دلغا ادda وني ادda بيزي وسو سنقول اندورتي lakkawiga angoo takka qabaatee takka hojii takka keessatti gartee namni biizita kanaafuu arraantana waan bu'aa sii fayyadu waan bu'aa sii qabu boruuf guyyaa akhiraatiif addunyaa tanarratti arraantana yeroo teessan saamadhu qoodarraa fudhu jechuudha rasuulli alayhi salatu wasalam wanni isin saamee biizii isin godha osoo isin tin dhufne waa shan irraa saamadhaan baana rasuulli alayhi salatu wasalam tamarraa mahyii yeroo qabdu tanarraa arraantana guyyaa yeroo dhabduutu dhufa hin beeytuuti واني أدادا إلمان قدسو خيستي جرينيا خيتي فتشو خيستي ويستو مالتا خنافو جا رسول الله عليه الصلاة والسلام يرو تسرى فايدة واشنان دوبانيسان تكا درقا قمّا لما فياتي سدي جرينيا خي أفر قابينيا خي شنيسان مال جنة يرو تي وان شنان خان الرا أبلين إسلاما وسو وني شنان خانا وني نوهي وسانو تين أفني أرانتنا ها اتفايدمنو أرانتنا فوء الرهبو فنو guyyaa gartee boruyoonii fi rakkannillee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni beeka gaafa akkanaa gaafa dardarummaa gaafa yeroo qaban gaafa qabeenya qaban gaafa fayyaa qaban gaafa jireenya addunyaa tanarra jiran abuluun kun khayrii akkanaa seenaan ta'e ni galmeeffamti rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan hojjettisanii arra yoo dhukkubsattee ati manatti haftee nama khayrii dalagu yoo taate wayi silaa arraan tana fayyaa qabaadhee dalagee jettillee rabbiin akkuma nama dalageessanitti siisaaba maaliif khaleessa osoo fayyaa qabdu dalagu turte arraan tana dhukkubsannaan dadhabde rabbiin arra dadhabee jee mindaa khaleessa si ati carraaqachaa turte san sirraa himur kuni waan gaarumina rabbiin subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin nu godhe irraayi kanaafuu akkasii obboleen islaamaa asumarratti gabaabannaa jabaadhaa keessaafuu dargaggeessii amantii keessan baradhaa waan bu'aa addunyaa fi akhirattillee isinii qabu saniin haa carraaqan obboleen islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa milkeessu nuti hundaaf rabbiin nu haa laafisu rabbiin akka bishaan dhuguu nu laafisetti wallahi diina rabbii barannee barsiisuu ittiin dalaguu akkasumatti hawaasa ofiisin tiifannee hawaasa keenyaan illee gargaaru caalam addunyaatiin illee ifatti waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu laafise ifatti wal barsiisu rabbiin nu haa laafisu TBN hiree tana gartee nu kennuudhaaf rabbiin galata isaaniif guddaa haa deebisu isinillee daawwachuu keessaniif assalaamu alaykum waan dhageessan kana TBN irratti facaasuu mukkara insha Allah sheer godha rabbiin akkasumatti خيري تيسن غرتي دچان اسني خفلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mustafa, I remember the smell.